Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankiitiin qabadhee dhufnee guyyaa har'aa sanbata biyya keessatti baankii hojjetu waan ta'eef guyyaan har'aa guyyaa boqonnaati waan ta'eef salphumatti guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraacha isa jedhamu yookaan hawwaalaa isa jedhamu qofaan biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoo kun keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedhee yaadeen qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaa hundayyuu qabadheen dhufa guyyaa har'aarree akkuma jedhee biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Fakkeenya biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan sanii baay'ifattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee ta'e karaa Itoophiyaa.com ani tokkicha isaa dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan yoo 2 qabaattan yoo 3 qabaattanii hanguma qabdan sanii baay'ifattu jechaadha. Akkuma jedhe karaa Itoophiyaa.com guyyaa har'aa biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii birrii hamma qabdan sanii hin baay'ifattanii salphumatti birriin keessan amma isinii ta'e baruu hin dandeessu jechuudha. Asirratti Itoophiyaa.com dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti yeroo 3-4 isaa oluu jijjiiramuu danda'a jechuudha. Guyyaatti utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu inni jijjiirama. Akka baankii miti baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torbee tokko turuu danda'a jechuudha. Utuma hin jijjiiramin yookaan utuma hin geeddaramini jechuudha. Itoophiyaa.com immoo akkasii miti. Si'aatitti sekendetti hin jijjiiramaa jechuudha. Utuma isaa onlaayinii irra jiranuu salphumatti hin jijjiiramaa jechuudha. Akkuma beekamu immoo Itoophiyaa.com baay'ee dabalaa jira jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko dabalee jira yookaan qaalee jira jechuudha. Keessattuu guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee immoo haalli xiqqoo namni jedhe waan ta'eef hin hojjenne. Guyyaa har'aa yeroo ilaalu baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti warroonni ergachuuf fedhii qabaatan torbee kana keessatti wajjin argatanii baay'ee dheesnaa jira jechuudha. Maaliif dabalee torbee dhufu immoo yookaan gadi bu'ataa hin beekamu waan ta'eef baay'ee dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Itoophiyaa.com guyyaa har'aa keessattuu baay'ee tokko ol ka'ee jira jechuudha. Salphumatti akkuma beekamu immoo biyyootaan qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Iswiis firaankii, Koroonaa, Turkii liree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaala, Israa'el shikilii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkuma jedhe egaa akkuma beekamu immoo guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 18 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa har'aa keessattuu baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 10 fi saantiba 69. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 22 fi saantiba 07. Hoomaan riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 44 fi saantiba 92. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 46 fi saantiba 64. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 73. Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 59 fi saantiba 91. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Birriin Kuweetii mootii birriitii jechuudha. Xiqquma tafee jechuudha. 560 galu saantiba wayii hir'atee jira jechuudha. Guyyaa har'aa jechuudha birriin Kuweetii. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaa.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi
birrii 55 fi saantiba 01. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 24 fi saantiba 04. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 36. Paawundi sterlingin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 28 fi saantiba 70. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 99 fi saantiba 05. Kan itti aanu Swiss firaankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 14 fi saantiba 21. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 18 fi saantiba 09 jechuudha. Dhugaa koronaan birrii 18 galee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti baay'ee dabalee jira jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarket guyyaa har'aa baay'ee ol ka'ee jira jechuudha. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 09. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 60. Yeemen haalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 71. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 52 fi saantiba 11. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruppeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 92. Kan itti aanu Paakistaan ruppeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 60 sharafachaa oolanii jiru yookaan cicciirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee dabalee jira yookaan qalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaanii fi Beerut jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen birriin biyya sanii paawundiidha jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Paawundota keessa baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaanii jechuudha. Fakkeenyaaf birrii Yemen guyyaa har'a 0 saantiba 71. Birriin Paakistaan immoo 0 saantiba 60 jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Yemenii fi akka birrii Paakistaanii. Birriin Beerut yookaan Libneenii paawundiin biyya sanii jechuudha. Paawundota keessa waan baay'ee xiqqoo taateef isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Anoo asirratti fakkeenyaaf doolaroota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee nan jira jechuudha. Ani sadan kana maqaa dhahee malee baay'eedha doolaariin. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Isaan sadan kana keessa garuu isin kan fudhattanii salphumatti warroonni Joordaan Beerut mana madaabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaanii diinaara miti. Warroonni Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Birrii 100 fi birrii 71 fi saantiba 18 jechaadha. Kanaan herreeggattu yookaan hasaabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan diinaara biyya sanii osoo hin taane Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Asirratti birriin Joordaanii jechuudha. Diinaarri Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caala. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyaa fi daldaltoota biyya sanaatu mana waliigalan doolaariidha malee diinaara miti jechuudha. Salphumatti diinaarri doolaarii hin caala. Diinaarri Joordaanii baay'ee guddaadha. Doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Kan Beerut immoo Beerut yookaan Libneen paawundiin biyya sanii waan xiqqoo taatee fi madda doolaarii ta'a jechuudha. Duroota keessa akkuma jedhe Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.